الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وردبتوتك يا قاني كبجمو أكم نجاجرتني فيا بقدراتن إن شاء الله. فيديو قبابا هنرتي وني وليلالو قياتك نمتجا بيكا تكجر تري نمني بردك أني أكم تدانيني نما أفاني سنجالت أجدو في نما قلبي سنجالت أجدو أكمتي الدبافنا meenuu himii ati beekaa keenya jedhanii isa gaafatan. Yeroo kana namichi ani akkaataa nama kana jara kana adda baafataniin sinin garsiisaa jedheeni azuumaa yookiin affeerraa guddaa qopheesse. Dura irratti wanni inni waamee warra afaaniin namaan ni jiramii namaa sin jaaladha ka afaanumaan jedhu ka qalbii isaa hin kaane jechuu dura irratti jara san waame. Jara san waamee yeroo nyaata bakka nyaatarra nyaatan xarambeezaa yookiin kursii yookiin xaawulaa qopheessan kanarratti nama maraaf nama hundaaf fal'aana ka nyaatatti nyaata yookiin malaagaa nyaataa kana ka dhiyeerinni isaa mitira tokko guutuu tahuu qopheessaniif jara kana. Harkaan nyaachuun hin danda'amu dirqama fal'aan kana nyaachuu qabdanii jedhanii. Yeroo kana namoonni yeroo nyaata kana kaasanii osoo of biraan hin geenyaanne lafatti kufa. Maaliif fal'aanni hedduu dheerata mitira takka dheerata. Yeroo ol kaasanii afaanitti qabatan nyaanni lafatti kufa. Gara nyaata san nyaatan dhabanii ka'anii nyaata san irraa galan osuma beelahanii jechuu. Jaallalaa osoo afaan hin nyaatin gara nyaatan dhabanii. Guyyaa lammataa akkasuma warra qalbiin isaanii jaalalaan guutame san waaman. Jara san yeroo waaman jara kun akkuma nyaata dhihaatanitti fal'aanuma duraan jara sanii dhihaate kanuma mitira takka dheeratu san fal'aanuma sanii nyaata dhiheessanii fi jarri kun amma maal godhanii ani kana fuuldura jiruun kennaaf akkasitti laadha fal'aanuma mitira takka dheeratuuf inni anaaf naa kenna kana cinaa kaanii kenna haala sanii jarri sunii nyaata san waliin nyaatanii quufanii addaan gammachuun ka'an. Yeroo kana namtichi beekaan kun ni jedheen namni hunduu jedheen namni duniyaa kanarra jiru lubbuu kiyyatan kophaa quubsa jedhee yoo yaade namni kaan agabuu hafaa jedheen akka jarasanii osoo waliin nyaachisin galan namuu mataa ofii nyaachuu osoo barbaadu. Garuu jedheen lubbuu ofii dura obboleessa ofiitii yoo yaadanii namuu quufaan jiraataa beela hin agaruu jedheen jechuudha. Yeroo namni waliif yaadu jedheen wal gargaaru wal jaalatu gammachuudhaan jiraataa khayriin hundi bakka inni hin yaadne hunda khayriin isaa dhufaa jedheeni haala kanaan ummata sanii gorsa jechuu. Akka mataa kiyyaatti gorsi kun hedduu naa ta'e dhugaa dubbachuu fi nuhillee warra lubbuu ofii dura waliif yaadu saba kiyya keessa faa wanni akkanaa kun heddummaata warra dhugaa wal jaalatu afaanumaan wal sassabbuu osoo hin ta'in warra wal guddisuuf yaadu inshaallah warra sanirraa nama nu rabbii nu taasisu. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akkam jedhaniin laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba li akhiihi maa yuhibbu li nafsihi jedhan. Inshaallah viidiyoo kun akka isinitti tolu abdiin qabaa baleen kiyyaa yoo isinitti tole laayik sheer koomentillee kaahaa subscribe naa godhaa isiniin jedhaa aga viidiyoo biraa wal agarrutti. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.